ergaa bareeda isiniif jedhe ergaa bareeda ergaa ariifachiisa jechuudha. Itti fuftanii viidiyoo kana yoo dhaggeeffattanii ergaa baay'ee nama gammachiisu ergaa haaraa qaba. Isiniin jedha nagaan isiniif haa baay'atu. Warri chaanaalii kanaaf miseensa taatanii subscribe share like godha. Waliin bashannanaa koottaa wifi madaabii yaada boba'aa oola shiruus hin bobeessaa waltimmaan rakkoo qaba yoo ittiin subscribe nama gootan. Itoophiyaa igarman adi isa fidel fes mittanima maalla dhibee miti akkamitti kaargoo ergannaa tsadumiya maal bittee jettanii warri na gaafatanii kaargoo tola ergachuu hin danda'ama isiis akkamitti akka ergadhu isinitti ani free visa kana qaba jechuudha. Kun kan Itoophiyaati. Kunillee akkasuma jechuudha. Kan biyya kanaati kunillee jechuudha. Sadanuu qaba jechuudha. Kan kaargoos nan qaba akkamitti akka ergadhu tola jechuudha. Tola akkamitti akka ergadhu isinitti agarsiisa. Turtii gaarii nama qabaadhaa isiniin jedha. Otumaan gidduudhaan ergaa kummoo isinii himu hojii hojjedhu qaba. Hojii kanan kaasa dheetanii deebi'ee isinitti hima. Toleka kaasee fixeera akkuma isin argitanii kaaseera. Egaa kana eenyu haa tokkosu jettu amma kana eenyu haa tokkosu jettu sinumtu dubbadha. Namichi afiniitii kan mana kanaa keessaa eenyu haa tokkosu jettu sinumtu dubbadha. Mee miyaan bitee isinitti agarsiisa maal akkam bitee maal akka ergu akkamitti akka ergadhu isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Inni just subscribe like share godha. Itti kaffalta waan ta'eef jechuudha. Wanti isin kaffalchisu waan hin jirreefi miseensa ta'aa kootta waliin bashannanna isiniin jira. Kana qashtiiwwan kun miyaan bita isinitti agarsiisa. Mi'a madaamiin yaadaan bita isinitti agarsiisa. Biyya ergattee jechuudha. Mi'a madaamiin naa bita. Karena bayette kan timbo ala kabana konya la kan timbo magana kursi ko pesa kun mo gingil chat ahdi yero makarge jechuudha kan gingil famu jette ada to kasrati beti jechuudha kana bitte isan plus oda imameshu putti barbareti jechuudha. Kunimmoo roormaa indaanqoo itti waxama jechuudha. Kan indaanqoo itti waxamtuudha. Bireedistiin dabalataa jira. Yaa waan tokko itti hojjeta. Itti isuuf illee ta'a jechuudha. Haadisiidha. Baay'ee made in Turkey. Irkabooti shinii jechuudha. Irkabooti shinii jechuudha. Ammas odaa qimanii baay'eedha. Akkuma mana ishii keessa seenaa bitte. Mashallah. Kun immoo satti buna afaan. Ani abbaa manaa kooti jechuudha. Gaafa nan hin jirre isatu qabatee fuudhadhu kana. Qabatee kan fuudhe jechuudha. Daaboo furmaatti tolchuudhaaf itti tajaajila Itoophiyaatti daaboo furmaatti tolchuudhaaf daaboo foruun keessa kaa'uudhaaf isiniin jedhaa shiinii bareedu halaala shiinii shii kadhanaa bittee tokkitti dhagamu kan saanaan binnee ana qofaa bittee jechuudha. Akkuma kanatti mamoota gosa kunuunsi jechuudha. Maankaalee tokko as keessadha. Itoophiyaatti ergufanii ammanaa kaargoo erguu akkuma isin jedhe tolan erga na eegaa.
bitas ni tagasisa. Eega. Kurigana shanta itti bitama. Tole miyan ergachuudhaaf jedhe sana ergachuufani asuma gara kaargoo kooti isinitti kaargoo kiyya kamtaan akkan ergu isinitti hima jechuudha. Amma iddoo makiinaa geessufani makiinaa dhufee jira. Kena aku masih argitan geesse jira makiinaan dhufee fuudhu bichaadha. Argitani geesse jira jechuudha. Makiinaan dhufee fuudhee Itoophiyaadhaan ga'u bichaadha. Itti fufee ilaaltu jechuudha kan Itoophiyaatti ergu akkamitti akka inni deemu.